waan isin galee wayitiya jarri lamaan Sumayyaan lamaan dhagaa jirtan ustaad walmooyuu barbaadan malee dhugaan barbaadan. Ishi waan dhaggeeffadhaa kakana kan mana dhaggeeffadha tayyib moruu edda ta'e ila ustaazi baaba wallahi sinin kabajala akkuma sinitti mayoonatti murteessitanis ani haqa kiyyanan dabara deemnu haqa murteessu waan isin murteessu deemnu jirtu birri dhaggeeffadha kanuma bichee dhaggeeffadha ila intalli kuni kanuma maalo rabbi jedha hana miidhamtuuni otoo mana seeraa ta'e otoo waajira barnootaa ta'e dhandhachi mana murtii kutaa yakkaan hojjetu ko himattuurraa imattu teessisee kool gaafa okay isin gaafadha qoy okay wal gaafadhee jiran isin dhaabbadhaame dubartiin abaazar assalamu alaykum yaa jiran waan gabaabduudhaaf hojii irratti sa'anutti hin fixina dadhabee dhugaa rabbi kanum bicheena dhaggeeffadha ustaas rabbuma dhaggeeffadha rabbumaadha kana bicheena dhaggeeffadha maal si dhaggeeffadha himataan keessan himatamte tunis waan isin irra dhaggeeffannu hin jirtu baruli maal leeynu kun garam jira maal la keessi kafalu birriin talatti kenneeraa jette anaan immoo kun akkanatti dhaggeeffadha sagalee shii itti fufaa dhaggeeffadha sagalee kan kiyya bichaan fidini maal walii akka jenne guyyaa wajjiniin guutuu isaa baasi as baasi haa yalla erga baasan kennoollee ishi bobaal baankii fayyadamaa ergaati as geesseen birrii kaffalaa miti waan barbaade yoo fayyadame kan isa dubbachaan jiru hattu deem guutuu fidi sagalee nafida isa kakattes waraqaan biizaan na bira jira isa nafida waraqaan kee biizaan na bira jira kiji beekan banda itti taate barat siita saakka udi demale mana murtii wal geeffadha deema qoya miyuutu godhe lamaanu miyuutu irraan ka'inaa isin lamaanu amma dubbii Alex video mana dhume Alex Assalamualaikum abo ijoolleen sheekota cinqite jarri kun dhugaa barbaadamoo walmooyuu barbaada dubbii kana maal hubatate ani dhaggeeffanne namni baay'een illee akka waan nuti qelqellee taane yookaan faallaa dhaabbachuu numti waa'ee namaadhiif miirri jaraa wal moo'achuudha moo dhugaa barbaada murteessuu deemtamoo waan as dhuftaniif nama komachuu dhuftan isinummaa gabaabumatti wanta amma dhaggeeffanne irraa dhugaarra dhaabbannee jarri lamaanuu nagaa akka ta'an barbaanna nuti nama tokkorraayyuu jibbaas hin qabnu adda bahuu jaraas yookaan wal rabsuu jaraas nama rabsuudhaafis wanti hin qabnu wanti as dhufneef nama hunda kana sirra dhufu namni kan jarri jedhan dhaggeeffannee waan murteessinaadha hanga yoo wanaatti waan dhaggeeffannerraa eenyu mubaarak jalqaba amansiisaa akka ta'uu fi direct ofii isaatiitti dubbachaa osoo sagalee sana waraabe gaarii ture tokko akkuma waliigalaatti immoo wanti amma dhugaa sanas baasuu danda'u dubbii kanas xumuruu danda'u intalli sun ayyee Sumayyaa Tasfaayee gatteetti bilbila haa jennu risiitiidhaa fi viizaadhaa fi kan tikeetiin ittiin murame yoo argameen alatti ammas quubsaa miti kara biraatiin wanti gochuu dandeessu dubbiin kun dhumachuus hin danda'u ragaan ilaa kunoo dhugaan dhugaadha adii bakkee jiru Sumayyaan oo bilbila ishee gatte intalli isheen sun kan Sumayyaadha ergite sun bilbila qabdi waan ta'eef bilbila sana keessaa baasuudha siistama keessaa baasuudha isinis hojii ofirratti dabalaartu dadhabbii ofirratti dabalaartu malee haala kanaan bakki dhaqamu hin jiru isheenis dhugaa qabdi isheen sunis dhugaan qaba dhaarti waan ta'eef yoo dandeessan isa kana godhaa kun godhamuu hin dandeenye yoo ta'e immoo egaa ragaas fiduu hin dandeenye badiin abaluun bira jira rakkoon dogoggorri kan abaluuti kana murteessina jedhaati gargar baa malee asirratti eenyu maaliif wal ragaan hin jiru ragaan ba'uu hin danda'u waa murteessaa akka ragaan ba'uu hin dandeenyetti badii abbaa badiitti murteessaati kan miidhame abaluu maali wanti isinitti faca'u hin jiru bara erga ragaan dhabame erga anamma gaaffii gaaffiin gaafadhu nuti warri asirra jirtanuu gamaa gamanas ragaas barbaaddanne ragaan kunis tariitii quubsaa ta'uu dhiisuu danda'a yookaan quubsaa ragaan qabuu jette namitti illee akkuma Sumayyaa kana qabu
waggaa lama dura ina waan isin seef gochuu qabdan gara Waggaa lama dura miti risiitii birriitti Oi erga tadi gama cuma waggaa tu kati tokko. tu batai ramni kuma kura tadi ku walgai malis jar berkade lam kontinu ila sumaya wari asri jirtani wari jala kan jirta ile namittin ani waggaa lama dura bakka fidu hin qabu jet ene hajinenyi kazi agar liwatano jara wajin tanaka ka umbar baru jechun ani arabota wajin waltutuk umbar baru biya kana ke zahire bira argadde demu heda erga waan kana dhabe baati jaha araballe waltutuk umbar baru raga kana le fidu danda'u jet sumayyan arragaan qabu jet dubbi tana walitti araarsani jecha kana walitti araar sumayyan ragaan qabu jette namittiin fidu danda'u jette so sumayyan immotu homanaan ergine jette durumayyuu naan ergine tikkeetiin naan muramu jiru naan murame hin jiru jette sumayyaan ambo so kana jechuun yookiin dubbiin amma akka abbaan hiikkatetti yoo karaa nagayaatitti hiikan nuti waliin saahibaa waliin jirra jennee waan kana dhufa jennee hin kaayannetti hiikanii araarsuu hin danda'ama yoo gara sharritti hiikan duraanuu jarri kun waliigalee sumayyaa amboo nyaatetti hiikamaa jechuu sinigalee shari'aan akka abbaan hiiketti amma dubbiin kana sumayyaan tasfaayee ragaan qabdu namittiin sun illee ragaan hin jiru jette yoo sharritti hiikan akkami jarri amaartittiin tunii fi sumayyaan tasfaayee waliigaltee sumayyaan boonyaatetti illee hin hiikam ila waan ummanni guutuun hin jedhaa jiru jechuu yookiin immootu ragaan fiizan sun hin badetti illee hojjetamee fi mucayyoon tun jaalala keessa seentee haftetti illee hiikam nuti amma gara lamaanittuu gara itti hin dhabne kanaaf maal gootan jara kenna eega xaarsani lamaanuu haa kakatan sumayyaan tasfaayee mootu eega ragaan qabaanne kakachisanii birrii haa deebiftuuf kanuma. Samal ta'uun deemsa mal kadhattuu meeqa jiraas li? Makee siraa ta'u Maal nagartaa jaarsummaa keessa illee isaan ni jiranitti dabala. Ustaz Maaz, assalamu alaikum. maa dubbachuu dhiifta jarana waan Maaster ol galtaa. Maaz, afaan takkatti na dubbisa. Assalamu alaikum. Alaikum salam isinillee olii gaffi fi jariiree arabaa jira zeentanne fakkaate bar biin. Lootor Turkiidha aabbaallee dhugaa aayyaallee dhugaa aanaan qodaa kana anumatu dhugee jedhe mucaan. Isinillee amma rakkattanii lafee kokketti bade taatanii jirtanii. Hayxi immoota rabbiitii an sumayyaa Sira namni yoo jaarsummaa dubbatumaa bizi hin jiru sagalee. nuti kennamee naannoo waliin mari'annee murteeffanne jirri kun hin fudhatu murteessan. Kana naa gaafadhume amma ammoos fagoo deemaa jirra waan ta'eef waa hunda gamaa gamanaa ilaalamee namni tokko gaafa mana murtii dhaqee jedhu gamaa hayxi rabbii gamanaa immoo ilaalamee kan jirtu ergaa Sheeka sagaleen keen jiru yoo karaa deemaa jiraatte gisee urgee bakka haasaatii tolgeetti ergadhu Abaazar. Abaazar dhagamaara. sistama keessatti Abaazar. Araarri akka dhugaan lama jirtu takka. An isinitti himaa. Sumayyaa amboo tana ani yeroo jalqabaatiif kalee dheengadda gaafa mana kan dhuftu arge wallaahi Sumayyaa tasfaayee beeka. Sumayyaa tasfaayee nama galata reena irraa qabu. Sini gala miti. Garuu dhugaadha. Dhugaan lama jirtu. Sumayyaa amboo mallaqa dhabde. Bakka deemtu hanqatte. Feetu jaalalaafaa hanqattu. Feetu akka jedhan kana fiizan ergamuufi baatu. Dhugaan miidhamtuun abbaa mallaqa dhabe kana. Olaantummaa anasirra nama baay'ee na beeka. Nama baay'ee walitti dhiyaadhaa osoo hin taane mucattiin mallaqa illee dhabde bakka deemtuufillee dhabde abboo ilmoo qabna. Tuun immoo tuuta hojii jettu ragaa harkaan qabdu waan ijaan mul'atu. Isinii galee miti. Kanaafi an akkanatti fakkaatutti akka dhuunfaa kiyyaatitti osoo si taate asli maal gootaa osoo na taate amma kakachiisaniituma lamaanuu eega ragaan qabaanne birrii deebifti.
تاني أستاذني قدام كوان صدا ندفع حمزة أستاذ حمزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ولد بينا من صدا تنا نفور يا ديوان صدا تو أكمل جرت رسلي أستاذ لقى والله فيا سمية لمان عبدي إسحاق مبارك أكمل جرت نجرة نيودي إسحاق لقى فيا أبو جرا كنا والله بمقابر إذا كنا بافتري أبو مكان سالين مو ببريد والله هو إنسان ولا رفسنا مو قرأ دارنا جاء مالي فكتين بيوقن إيشي والله ببيني سالي وافقون جرتو سميان أمبودا سلا الربا ديفتي غاريدا أربا سنو صوتي تديبو وباتي مالف جنان أما أغني خسيت توديم الربان وجلا بلا سوديم تمو الربا نفجلا بلي سوديم تمالي أغني ظاهري لفتاو خسيت توديم مالف جنان نمتين سنيوني في كايرو خنجيرات تتاتي وانت كان سميان غرتي تصفاي كايرو جرتي إسنيس كايرو جرتني نمتي مالك أنا ما فوتي أنا بيايم بودي ما عربا وجنيكي كيم فرو بلاتا نكناندا لغوبر نمتي بيرا دكاني مالك كوج غودي لفخاي يو نمتين كفلو باتي سميان مالك كوج غوتي لفخاو دانغن مالف جنان مالك سميان amboda ergu way shakki qaba shakkin qab isin amma mallaqa dhabde sigale mallayni kharamitti bade namitti harkatti bade mo sumayya harkatti baden as jirti sumayya na harkatti banne yo ette namittinis wayduuti as jirti mire namitti bira dhaqanituma araba wajjini kikkin feetu garu nu wajjini kikki goota kaayi mallaqa nama fudhatte ni kikkin fadhu jechuun isa jira Bati jaha miti, bati khuda jaha uyota te transaction ni jira. Fuute bari rafuudhu amante rafuudha jette rafuudhee fiiza hojjetu naajani fiiza hojjedhee tikkeetti muree isitu hafee jettisu. Askanni jeen ka tikkeetti murte dhufu. Sagalee banuu kootiif dhiifama na godha. Waa'ee makee dubbataa jirra maal jedha. Eega tikkeetti ergite san askanni jaanka tikkeetti jinnitti ergite. Eenyu tergite tiketti sumayyaataan itti ergite moo sumayyaataan itti ergite? Tiketti ergite. Asli koo nutis dhimma itti qabnuusa kana qabne xumurra jennee dhufne akka jaarsaa jalqabaa kee dhumaa tokkotti na jaallattanis na jibbitanis wantan sitti isinitti himuudhaa qabu murtee kanatti murteessine akka isaaqitti wanti nuti irra dhaabbanne murteessuu dandeenyu mucaa kana biraa biizaan si hojjetamuuf intinaan si hojjetamu erga hin jirre mucaan birriin kun nyaatamteetti waan ta'eef sumayyaan birrii kaffaltu akka isaaqitti. Kanarratti waliigaltan taanaan yoo yaada kan koo kana kan faallestanas yoo jiraateera ta'e jedhee faallessaatii yookaan immoo itti guutaatii yoo sumayyaan birrii kanan kaffaluu kan jettu ta'e jedhamus yaada biraatti deemna waan ta'eef dhugaan jiru kana gabaabsine kanumaan haa deemnu akka isaaqitti sumayyaan nyaattee dhiistee qarshiin mucaa kanaa erga dhaqee ragaa tokko of biraa hin qabaanne hojii guddaa akka kanaa hojjetamaa namni tokko ragaa of biraa hin qabaanne ragaa qaallittii sana biraa is argachuu erga hin dandeenye nuti wanti nu murteessuu dandeenyu qarshii mucaa kanaa kaffalamuudha. Kanaan ala wanti biraa yoo yaada faallaa qabaattan faallessaa yoo itti guutuu qabdan itti guutaati kana walumaa wal biraa gallaa bakka. Daadam zalleen akkasuma yaaduma isa akkanarratti sumayyaa takka ni dubbatama ni dubbadha. Yaaduma isaa kanarratti jecha lama dabala yoo dandayame akka gama naa dhufu wooma lamaan kana anis yaaduma isaa kanarratti ja'a yoo namitti biraa baafna kan jennu taate immoo akkamitti akka baafnutti amma booda sumayyaa aamboo dubbii takka dubbachuun dandeessu. Maaliif jennaan haqni isiif jigee jira karaa lachuuttu.
Antanan Tamam. ja. Dubbadhu amma. dubbiin kee kun ragaa wal qabatu qaba dubbadhu. Asli maaliif carraa naa kenni. Takkaffaa irratti viizaan kun hojjetamee tikkeettiin itti ergamuu fi abbaan manaa ishee hambisuu barreeffamni ni jira ana bira. Akka ragaatti dhiyeeffachuu ni danda'a. Isheen illee yoo kadiddu ta'e ragaan na bira ni jira. Iskiriishin viidiyoo banadheetiniin agarsiisuu ni danda'a tokko. Dheengaddamoo waa lama nuuf kennitan. Tokkoffaa warri Kaayiroo keessa jirtan haadha kana hojjettasan akka gaafattuu jettanii Mubaarakii fi Aslii lafa keessanii ani bilbilaanii miti qaaman beenaa biran isin geessatiniin qaamamaan gaafattanii isintu waliin haasa'a jedheen ittiin jira. Isaammoo bilbila narraa fudhatanii isaan waan jiru waliin haasa'anii namittiin qarshii kana narraa fuudhu akkasumas dammootiin waan kan hojjechuu amanteetiin jirti namittiin hin kaanne jechuudha. Isa sadaffaa irratti dammoo baankii baasullee hin danda'a yoo yeroo naa kennitan dhimma kiyyaaf biyya waan deemuuf jechuudha. Dhimma isheedhaaf jechan deebanii dhimma kiyyaaf jecha yeroon booda waan deemuuf yeroo sanatti baankii akaawuntii irratti galchuu fi waan hundaa ni baasa waan ta'eef ani waan argame baasullee hin danda'a jechuudha. Taani achitti wanta ana biratti badee nikkish godhee dumbulloo takka hin kaffalu garuu ninka kadha garuu dumbulloo takka hin kaffalu akkasi. Erga ragaa barreeffamaa qabaatte ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis fidika. Kanuma waan biraan barreessi. ragaa barreeffamaa qabaanna ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis. Guyyaa kana jira barreeffamni kan Qoy keessa Sumayyaa ambootiin jarjarini. Okay? Sumayyaa amboo miutirraan kaafatin amma wanni feenu ustaadni dubbatanii. Dhiifama kabaja keessa. waan kana qaamni waan hojii kana itti kanines hojii waanni kun qaamni kun maqaanis bar mataan baduu ramaarreen baduu wayya jedhanii mi jedhan walii gallee bar sooshaal miidiyaa irratti yoo haqee kannuu baattellee ka arrafamee namni addunyaa irratti hin arrafamin kijibaan irraan kaayamin jira numa jiraata rabbi biratti waan hamtuudha aadattiis amantii teenyattiis seerattiis namni homoo la gaafata namni qaamni gartee bakka nu buufate hin jiru kan sumuuni nu kan hin jiru birri tan addaa irachuu hin deemu atis maqaa keef sin balleessin tunis maqaan balleessin maqaas waliin balleessin haqni si haa kan namuudha hin kannamini miti dhaggeeffadha yeroon waa dubbadhu akkasumaan waan jedhu isin amma sagalee tana warri gartee asli dubbis sagalee tana akkam godhu yaatan sagalee intala dubbistanii intala sagalee feena jettan dheengadda baasaboraas fuudhaati natti sittiin kannas hin jette isitti sumeeyyattiin kanneen gaafadhu sin jenne intaltii risiitni gartee tikeenni godhame jetti eeysa dhaqee tikeenni sanis takka dhaggeeffadhu tunis ragaan qabu jetti tunis hin qabu jetti maaltu nu dirqisiisa ree qaamni gartee waan biraatti tarkaanfachuu nama dirqisiisa birriin jiraachuu amante tunis irraa fuudhu tunis itti kannu amante tuni qaama waan jedhu qaamni kun qaama biraatti tachi dabare intaltiin dhufne birriin isin deebine takka dhaggeeffadhu maaliif hin dhufinidha maaliif birrii tana kannite waan san sitti argitee sumeeyyaa waan gaafachuu qabnu tikeeta murame san sit dhufeedha takka jedhi ati yoo waan sit dhufe kan itti argiteedha ati yoo argatteedha argadhe yoo ta'e halan wasaalan hin arganne yoo ta'e maal goone akkuma rabbiitti deemna akka shari'aamsa akkam goona bara. Dubbii amma fitte aboo maasqii. Amma dubbii addaan isin baasa ayyaanu fakkeenyaa fi amma intaloon tokkoffaa namni biyya kanatti guyyaa rafaa oola. Galgala sa'a sadiitti namichi tumee onnurra kun baatii guutuu wannoo jira kumaandi poostii jira. Namaan guutu jireenyi takka jira. Lammata immoo mucayyoon gisee itti dawwalaan akkuma sagalee dhageettan kana laffaan beektu. Minim yetaballa birri yelam fiiza barbaaddi fiizan hojjannee fi ofii jaarsa kiyya na dhooge jettee haftee birriin deebi'u wayituu injiruu jette gabaabsite akkuma dhageettan kana. Isin galamiti. Eshi fiizaa fidi tikkeeta fidi jennaa waan waggaa lama duraa eessaa isinii fidaa jette. Araboota itti hojjechiifte biraa fidii jennaan ani biyya kana keessaa deemuu barbaada alinna kaakaam jette. Atinna kaakam jedhee mootu kafunyaan qabuu danda'u nu warra manguddootii miti Sumayyaa as jirti sana si gaafatan nuti ko akka manguddootti gaafadhan jettan malee namitti sanuu arginu hin beeynu yoo beeynallee biyya baqaa jira nama jireenya kiyya bareessuu hin barbaadu dubartii lama wallol ta'e jedhee dhugaa isinitti himaa isin galatti abbaa ijoolleeti yan mas'uulummaa hedduu qabaan jara nama itti yaadu jiraan mootu nama itti yaadu baay'ee qaba jechuudha namni isaa qinda qabna qoy isa dhugaa yoo dubbanne Sumayyaa leen abbaa manaa qabdii nama yaadu fi jira. Ani mootu mas'uulummaa baay'ee qaba ilmaan qabaan jireenya qabaan isin galamiti gibbii faxxaree biyya kanatti hidhamuun barbaadu an dubartii wajjin hin ammaata haalli biyya kanaa hin beeytan isin lamaan uffatoonni lamaan biyya kana dhuftanii deebitanii isin galamiti ka kanarraa hafeen
mucattiin immootu anjidduu jara kanaatti waan argadhu qabu hin beeku yuwan sinii galee miti kanaafi akkaataan dogoggorri guddaan eessa jira Sumayyaa guddoo bira jira Sumayyaa manamni hundi jaalatu sana bira jira akkamitti hojjetan akkamitti tokkoffaa Sumayyaan gaafuma jalqaba dogoggorte gaafa jalqaba isin dogoggorte akkaataa biyya kana nama itti fidan irraa yookaan dogoggora facaatu nama hiriyaa kiyya mubaarakiin kun nama waggaa kuran nyaata dhugiin kennaa gaadhaatitti wajjiiniti kunoo kana dhengadde gidee saraan waliin deemna viidiyoo waliin hojjanna gabbuu alaala isaa waggaa kuran waliin saahibaa kana gaafa dhengadde intalatiyya fidu jidduu kenna eenyutu ture reedii ture reediin anaan hiriyyaadha isaan hiriyyaadha isin hundi hin beeytan akira nu sadii wallolle jechuudha dhufa mucayyoo xiyyaatiratti wallolle yeroo sadii dirree xiyyaaratii deebisanitti jiddatti uf duuba deebisaniitiin wallolle akka waliin onnutti rabbii mucayyoo san fidee erga mucayyoon fidee araaramne namni hagana karaa kana gidee dhufu hiriyyaan lamaanuu jidduu waa kaayata namnumaa wajji nyaatee hojii dhuge dhuftee osoo gamana nama tokkoon gaafatiin fuutee amaaratti birrii hiriyyaa kennite yoo akka kenniteen kun na kennite jettee miire natti kennite teebar amaartittiinu kennite ragaa irraan qabanne gimmaashan hambifanne akkaataan nama biyya kana itti fidan immoo tu'e gara dhufee kan birrii kafalan jarjartee dura kennite mucayyoon hin dhufne fedhu haa fidu dhabdu hayaada jijjiirtu akka seera biyya kana nuti dhufutti yoo laalle dhibbaan dhibbatti badiin Sumayyaa tasfaayee bira jira eega mucayyoon dhufne birrii deebisuu qabdi jechuudha. Yookiin waan fiizaatiif tikkeetaa murtee gimmaashee deebisuu qabdi yookiin muluu deebisuu qabdi. Dhugaan jiru kana waan ragaa hin qabneef akka dhugaatti yoo dubbanne jechuudha. Kanaa miti yoo jettan ijoolleen kun obbolaadha. Ilmaan kenna nu malee abbaa hin qabanii ija lammaffaa nurratti baratanii barsiisaa jechuun jarana abbaadha. Sinigala miti yoo jettan immootu gidduutti jara walitti araarsanii kabir irraa gochuuleen hin danda'ama waan ta'eef hedduu akkasitti jabaatu baatan jechuudha. Jechuma kee kanarratti waa dabalaas tikeenni na bira gahee hajettu barruudhaanii jette. Barruun san beeki yoo barruu gartee yoo mucoon tun ergite taate nambara isiin itti ergitee fi kana qofa barbaannata dhugaa ta'u wadda baasuudhaaf. Manaati wal loltee barruun guyyaa qaba. Guyyaa irratti barreeffame jechuudha Sumayyaani. Ani sababa isaatiin kanan Kaayiroo dhufee abbaa manaa kiyya kana namoota feemasii fooloorii gurguddaa qabu irrattan himadha. Kaayiroo viizaa kiyya kanan gube sababa isaatiin kan jedhu barruun na bira ni jira ka Sumayyaa Aamboo jechuudha. Inni kun immoo barruun guyyaa kadhiyeennati jechuudha. Guyyaa ofirraa